hooggantoota Oromoo keessaa ani ittiin gaafatamu namni jechuu danda'u hin jiru. Hundumtiyyuu Finfinnee ture. Namni hundumtuu achuma ture. Hooggansi keenya aarsaa kafalaa jira. Shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Dhadhaanis hin bada. Aannan raafamuus hin bada. Yoo raafamuu baatte aannan qammane. Waan tokko mataa otoo kaasuu baanne. Diinoo gaafa Stanford University seenee waan tokko barreessuu eegalu hayyoonni Oromoo 20 wayi ta'an akka Stanford irraa ari'amuuf abbaan isaa nama fixaa jira. Abbaan kiyya bar qaata du'e. Jannoon nuti Oromoof qabnu kan Tigraay irratti qabnu tokkuma. Warri waboo deeggarreettan. Akka ijoollee sanii miinetti of eeggannoo godhaa. Because we know what's going on. Hin qoqqoodinaa ijoollee. Isinitti himna. Walitti hin naqinaa. Leave them alone. Waan hojjetamu ala kanatti eega dhufne waan agarre baay'ee jira. Waan nama qoqqoodu. Waan nama lubbuu fi kennee jiru gartuu gartuutti qoqqoodee wal ficciisuudhaaf shira mun beeyna bar ta'a keessaa kana nu miti kan ijoollee san miidhaa jiru nuyi hamma humna keenyatti hojjechaa jirra namni hojjetu waliin lolu kataa'ee odeessitu nama walitti naqa asirratti nema. Yooyyaa nageenyi rabbii guddaa isin biratti haa jiraatu ashama akkam jirtan warroonni YouTube chaanalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumas mallattoo laayikii tuquudhaan dhaamsa odeeffannaa yeroo argadha kanneen maatii keenya maamila keenya taatan ammoo share laayikii fi komentii jalatti yaadanuuf qooda sirna dantaa Oromoo sharafe mata duree jedhuun tibba kana olollee akkasumas ammoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo sharafuudhaaf taasifamiin hin jiru haa ta'uuti malee bu'aa bahiiwwan uummanni Oromoo wareegama barootaaf kaffalaa ture namu ni yaadata jedheetiin amana seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti heerri biyya takka akka yaada ittiin bulmaata yookiin waliigaltee uummanni waliin jiraatu tokko ittiin buluudhaaf lafa kaayatutti kan fudhatamudha. Heerri ulaagaalee tapha isaa tarreessaa nama hir'isa. Heerri daandii irra deemanuu qabu akeeka heerri lafa kaayamannaan uumamnis ta'e gareenis ta'e hawaasni tokkoo fi dhaabbileen daldalaaf akkasumas hojmaanni walii galaatu mirga namummaa keessatti kabajuudhaaf dirqamu jedha barruun kiyya har'a heera tumame immoo eenyutu cabse kaayyoon mirga abbaa biyyummaa jedhu seenaa kufaatii warra yajjuurraa kaaseetiin Oromoo fi qawween maaliif wal miliqu iccitiin warri Awurooppaa biyyoota ardii Ameerikaa hanga Abisiiniyaatti jiran kolonii irratti qabatan qawwee qabachuu isaaniiti jedha. Egaa hagamuu loltoonni isaa goota ta'aniitiyyuu fakkeenyaaf lola Awurooppaa keessatti Firaansis ta'eeti Faakuyaamantii fi akkasumas Eboon Zuuluu qawwee Biritaaniyaa madaaluu hin dandeenye lola uummanni ardii Afrikaa fi Ameerikaa godhuu turan hunda irratti yeroon Eboo qawwee mo'ate dhimma kamiiniyyuu akka sabaattis ta'e Teediroosii fi lola Alii lammaffaa irratti wantoonni gaaga'ama har'a nu qaqqabsiisan hedduun isaaniiti jiru. Dhimma kanaan wal qabsiiseet haala qabatamaa irratti xiinxalaan siyaasaadhaa tibba kana wantoota gaafatamuuf qopheessine keessaa Dooktor Ittaanaa Habteeti. Egaa imaammata barnootaatiif akkasumas ammoo waa'ee marii imma ijoo waldhabdee ilaalchiseetii fi ololoota gama isaatiif Jawaar jidduu jiran akka armaan gadatti kan gaafanneetii ta'ati. Egaa yooyyaa babaaroo janneetiin jirra gamuma kallattii keessummaa keenyatti sin deebisna. Tolimee bilbilli hedduu rakkisaa jira kabajama xiinxalaa siyaasaa Dooktor Ittaanaa Habtee yeroo keenya eegdaniitiin waamicha keenya maqaa ilmaan Oromootiin hedduu galatoomaa isiniin jenna. Akkasumas dhimma haala yeroo gaaffiiwwan ijoo sadeen tokko irratti eeyamamaa ta'uu keessaniif maqaa caayaa Oromoo TVtiin hedduu ulfaadhaa hedduu galatoomaa isiniin jedha. Egaa kana wal qabsiisee dhimma imaammata barnootaa irratti wantoonni jijjiiramuu qabanii fi biyya kana keessatti tokko jal'aabni heericha biyyattiidhaa rakkoo qaba waan jedhu kaasaa turtanii kanuma wal qabsiisee akkasumas ammoo waa'ee humna hidhannoo marii ijoo biyyoolessaatii fi wal dhabdee gama biraatiin ammoo kaanis itti deebinaa daawwattoota keenya kan nu hordofaa jiraniif akka ifa ta'utti jechuu barbaada ulfaadha. Inganda sitti dubbadheen ture. Jaarmiyaaleen giddu galeessa irra jiran hundumni isaanii yoo diigamanii lafarraa kaafamanii akka haaraatti ijaaraman malee Oromoo kabajanii sirni barnootaa biyya sana sirni barnootaa biyya Itoophiyaadha. Mancaafamee wanti timirti ministeerii jedhamu sun mancaafame lafaa kaafamee marii sabootaatiin yaada sabootaarra dhaabbatee
sirni barnootaa biyya sanaa haaraadhaan yoo bocame malee ijoolleen daa'imman biyya sanaa barnoota sirrii argachuu hin dandeessu waa'ee biyya seetii. Waa'ee aadaa seetii, waa'ee afaan seetii barnoota sirrii argachuu hin dandeessu. Bara Ihaadeg wanti yaalame jira. Garuu giddu galeessuma irratti hafe giddu galeessa irratti walitti qabamee hafe. Hariiroo biyya alaa yennaa fudhatte kanadha. Loltuu yennaa fudhatte kanadha. Waa'ee funaansa gibiraa yennaa fudhatte kanadha. Amma waa'ee funaansa gibiraa mana baay'een yaada irraa hin qabu. Waa'ee funaansa gibiraa yennaa fudhatte naannootu gibira funaanaa siin jedha. Mootummaan amma sirna federaalizimii irra dhaabbate kun. Lafa qabeenyi gurguddaan jiru garuu ofii isaatii dhufee jimmootti kaa'ateetu kiishaa isaatti naqata. Lafa albuunni jiru, lafa galii gurguddaan jiru, lafa jimaanni ekspoortii godhamu dhufeetu ofii isaatii gibira funaannata exceptionii. Mee Dr. Ittiana asirratti fakkeenyaaf seenaa 1974tiin wal qabsiisee waa'ee akkasumas ammoo sirni fiinxaaliyyaa Mangistuu Hayilamaariyaam mareet la'araashuu jedheen wal qabsiises wanta yeroo baay'ee miidiyaa adda addaa irratti dubbattan tokkoon dhaga'e. Kanaan wal qabsiisee amalli siyaasaa biyya kanaa jijjiiramuudhaaf yoo fudhatan biyyoonni Soviet Union jidduu turanii fi jijjiirama isaanii 1977 keessatti fakkeenyaaf mootummaa Ziyaad Barree fi mootummaa Soviet Union jidduu hariiroo dippiloomaasiin yeroo sana uumame wal qabsiisee akkasumas dhiibbaalee fakkeenyaaf saboota akka Marihaana jedhaman fa'aa gadi qabuu warra Usmaan Alii Attoo fa'aadhaan wal dhabuu kanneen kana fakkaatan ture. Kana wal qabsiisee akka biyya keenyatti ammoo haalli siyaasaan cichoomina hin qaba jedhamee state diplomaasii keessatti hin jiru. Wanni isaan recognize godhan tokko illee hin jiru. Kana wal qabsiisee egaa mee haalli qabatamaan amma jiru kuni Eertiraan fakkeenyaaf bilisummaa fi labsatteeti nu duuba kaateet akkasumas TPLFis already kanuma jechuu dandeenya. Kana wal qabsiisee dhaloonni kun maal gochuu qaba waan jedhume viidiyoo nadhii gammadaa jedhan tokko dhageeffanneetiin yaada keessanitti naa deebitanii naa obsaa ulfaadha. Wallaalsoon goone osoo itti rakkanne osoo itti miidhamne salphina keessaa tuffatama keessaa mirga fi dhabuu keessaa bahuun akka hin danda'amnes beekuu qabnaa jechuudha. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u tokkummaa keenya qofaan, mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wallaalsoo keenya qofaan, mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u ilmaan ormaa ilmaan oromoo kan ummata kanaaf dhaabbatan kan haqa ofiitiif dhugumaan dhaabbatan qofaan yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa ummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinee si yaadacheef. Hayyee seenaa rirmi hin nyaatu jechuudha. Jaalladhii gammadaa 1990 keessa jechuudha kan isaan haasa'anii har'allee wanti deemaa jiru kana jechuudha. Kanaan wal qabsiisee yeroo darbe fakkeenyaaf waa'ee mariiwwan biyyoolessaa irratti wal qabsiisee fakkeenyaaf hundumti keenyayyuu rakkoowwan silaa jiraniif hoggansi tokkollee gaafatummaa jalaa ba'u hin jiru jettaniiti turtan. Kanaan wal qabsiisee adeemsi biyya kana keessatti baratamee sossobaadha. Kanarraa ka'uudhaan dhaloota kanaaf maaltu falaa qabsoon keenya akkamitti goolabbii argata qabsoon keenya burjaajii keessaa akkamitti ba'uu danda'a wanti kana kaaseef waa malee miti fakkeenyaaf seenaa Oromoo fi qawween akkamitti wal miliqe jedhu yoon kaase fakkeenyaaf Teediroos lammaffaan haala ittiin qawween meeshaa madaallii humna waraanaa dassuu taate jaarraa hedduu dabarse keessatti fakkeenyaaf dhukaasota marfiitiin wal qabsiisee humni dhalootaa yoon hidhatin rakkoo gurguddaaf akka ga'u kaaseetti ture mee kanarraa yaada nuu kenna. Naatiif yeroo chaartaraatii kaasee qabiyyeen seeraaf heera biyya sanaadha. Komproomaayizii godha waa'ee qabiyyee Itoophiyaa jedhamtu kanaadha. Sabaaf sablammootatu jira seenaa qabu aadaa qabu jedhee beekamtii kennee ka'eetu aangoonis kan isaaniiti jedhee seeraan sitti himee ka'eetu waan lama hojjeta. Tokko aangoon maqaa Ihaadegiin harka TPLFitti sassaabamuutu irra jira kan jedhu hojii qabatamaatu hojjetame. Lammaffaa biyya Itoophiyaa keessaati ani biyyan qaba waan ta'eef biyya koo irratti hiree koo murteeffadha kan jedhu achumatti deebisa. Inni kun wanjala ta'e akkuma bara dargii yakka treason akka waan biyya ganuutti ilaalama ture bara Ihaadegis. Kana dhalaa Itoophiyaa wanti jedhamu kun yeroo hunduma amala isaa jijjiirrachuu didee inni nu jennu isa kana. Eessatti nyaatamne yoo jette wanta baay'ee kaafnee qabiyyee isaa haasa'uu dandeenya. Warra yeroo sana turanis immoo sana balleessitan kana balleessitan wanti hundumtuu balleessaa keessanii jechuun waan dandeenyu irratti hin fakkaatu. Lafitti nyaatamne garuu loltuu
hiikadhu gaafa jedhamu tole jennee hiikachuun keenya. Isii tana bakka. Hiikachuun Oromoodhaan lafa sanarratti bade. Kana jedhee garuu waan tokko dubbachuudhaan barbaada. Wanta baay'ee faayidaa qabu jechuudha. Qabsoon Oromoo lafa ka'irraa kaafnee state power dhabuun keenya hiree keenya ofii murteeffachuudhaaf carraa isa akka sila jette Eertiraan murteeffatee Tigraay state ofii uummachuutu hin ta'in state power qabachuu yoo ta'u malee lafa yaade ga'eera jennu Oromoon garuu lafa akeekkate sana hin geenye isa jedhu sanatti waan tokko dabaluudhaan barbaada. Lafa kaane yoo ilaalle kan Eertiraas yoo ta'e kan Tigraayis yoo ta'e lafa kaane yoo ilaalle Oromootu irra tarkaanfatee jedhaan. Waan hin jirrerraa kaan duwwaarraa kaan. Mee Doktor bakka kana amma wanti guddoon namni mirga abbaa biyyummaa isaa eenyummaa isaa beekeetiin yeroo baay'ee wantoota kanarratti gaa hojjechuu ka barbaachisu maaluma duba rakkoon keenya yeroo hedduu jechuudha. Dhaloonni kun akka faca'uuf dhaloonni kun akka gaaga'uuf ka ta'u isa kanarraa bahuu akkamitti dandeenyaadha amma seenaa gootota kaleessa namni yaadatu har'a silaa isa kana raawwachuu hin qabu wal qoqqooduu hin qabu kanarrattis ammas mooraa keessattis haa ta'u hawaasa keessattis rakkoowwan gurguddaa kana alaaf keessaan gama tokkotti deebinee yeroo dhumaatiif akkamitti sabni kun mataa ol qabachuu danda'aadha amma. Akkasumas hiika Oppiidiyoo kana jechuudha akka waan jaarmiyaatti namni qeequu namoonni fakkeessan jiru egaa mee Oppiidiyoon kun dhufaatiin isii maal fakkaata waa'ee Oppiidiyoo kanarraa jechuu walumatti qabdanii osoo nu deebistanii jechuu barbaada maqaa daawwattoota keenyaatiin. Eenyuun iyyuu yoo ta'e hooggantoota Oromoo keessaa ani ittiin gaafatamu namni jechuu danda'u hin jiru. Hundumti iyyuu Finfinnee ture. Namni hundumtuu achuma ture. Ani ittiin gaafatamu namni jedhu tokkittiin iyyuu hin jiru. Ituu iji keenya ilaaluutu Oppiidiyoodhaaf dabarsinee kenname. Oppiidiyoon eenyu kan jedhuufi ammas waan namni yeroo hundumaa xiyyeeffannaatti hin kennine tokkoon sitti hima. Oppiidiyoon jaarmiyaa TPLF'n uumedha. Bitamtuudha yes. Yeroo hundumaa faayidaadhaaf kan dhaabbattudha faayidaa dhuunfaatiif dhaabbatti yes. Garuu primarily Oppiidiyoo wanti jedhamu qe'ee Habashaati. Sittadima. Sirriidha. Qe'ee Habashaati. Egaa ammas daawwattoota keenya jechuudha haasa'a gootota keenya dhageeffanneetu walitti deebinaa sagantaan keenya Dr. Itti Aanaa Habtee wajjin ammas akkuma itti fufeetti jira hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu hordoftan abdii qaba. Warroonni yaada qabdan komentii jalatti nu barreessaa isiniin jechuu barbaanna share subscribe like komentii nu kaayaa isiniin jedha. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu si beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha. Seenaa jaynoota keenyaa seenaa warra aanoletti dhumaniis kan jiraachifnuun. Jaallee nadhii gammadaati gaa Doktor waan hundumaa caalaa hiree uummata keenyaa kan murteessuu danda'u uummata Oromooti malee karaa kana bahii anatu si beekaa anatu si murteessa kan jedhu yoo jiraate fudhachuuf qophii miti jedhan. Kanaaf furmaanni waliigalaa maalidha? Dhaloonni kun tokkoon namiyyuu dantaa ifiitiif jecha maal gochuu qabaadha amma wanti akka waliigalatti isin gaafachuu barbaade maaliif kana kaaste naan jechuu dandeessu fakkeenyaaf waa'ee duungoo abdiin dhaamee tokkorratti sirni darbe hunda keessatti Oromoon bakka qabaataa akka hin turree fi durii kaasee Oromoon ni jibbama jibba kan fide Oromoon tuffatamuu fi rakkataa ta'ee miti. Sodaa fi hinaaffaa warri Absiiniyaa Oromoo irraa qabaatuun jibba dhaale. Jaarraa 16ffaa keessa fakkeenyaaf walakkaa jaarraa 19ffaatti Oromoon eenyuun akka ture hunda caalatti kan hubatu warra har'a nu tuffatu kana waan ta'eef kanaaf falli maali jettume? Mataansaa walii lama. Gatii xiqqaa kaffaltee irra aanuun jira. Humna kee jiru hunda itti fixattee irra aanuun jira. Humna kee hunda fixattee irra aanu jechuun biyya ijaarradha gaafa jettes harka duwwaa taataa jechuudha. Ammoo gaafa filannoon hin jirre wanti ati gootu wanta yeroon si gaafatudha. Dhugaadha. Waan yeroon si gaafatu. Waan yeroon si gaafatu hin gootu taanaani. Dhugaadha. Tajaajila kennitu hin qabdu. Amma kan keenyatti hin deebinaa fakkeenyuma kan Tigraay haa fudhannu. Amma Tigraay
lolli kun ituun ka'in dhugaadha. ji'a 7-8 hamma waggaa tokkotti akkasii yoo Tigraayin deemte mootummaa naannoo Tigraay dabalatee paartii sana TPLF irraas komii guddaatu jira Tigraayin keessa. Komii gurguddaatu ture. Yaa. Gaafa lolli sun ka'u garuu sirriidha. Hooggansi Tigraay qabdu jaruma kana. Dhugaadha. Kana malee homtuu hin jiru. Jarri kun sirriidha. Jireenya ofii isaaniitii waggaa 27-28 jiraataa turan irra darbanii wanta yeroon isaan gaafatu arguu danda'an beektaa? Sirriidha. Waan yeroon isaan gaafatu arguu danda'an. Maa inni wanti kunii jedhiiti kaasi. Waan Oromoodhaa wajjiniin daawwattoota keenya kutaa lammaffaa isaatis turtii booda qabaniitiin isinii dhiyaanna. Dr. Ittaanaa Habtee qophii isaanii kutaa 3 qopheeffanneeti jirra. Akkasumas ammoo dhimma kanaan wal qabatee waa'ee qoqqodiinsa waraana bilisummaa Oromoo olola kijiba oofamaa jiruu fi akkasumas waraana bilisummaa Oromoo harka kennisiifne jedhaniitiin kanneen ololaa jiran irrattis deebii laataniitii jiru. Gama biraatiin ammas qophii keessummaa biraatis qabnaati hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana buutan homaa takka shakkii hin qabnu isin jechuu barbaada. Dhaamsa hayyoota keenya kana dhaggeeffanneetiin egaa sagantaa keenya kutaa tokkoffaa xumurraa kutaa lammaffaa fi sadaffaa akka nu hordoftan abdii qaba isin jedha. Ulfaadhaa hora bulaa deebanaa ani qopheessaan daandii bilisummaati. Caayaa Oromoo TV miidiyaa keessan Orombek Entertainment mallattoo YouTube keenya subscribe godha, like, share godha isiniin jechuu barbaada. Ulfaadhaa hora bulaa deebanaa sagantaa keenya haasawuma kanaan xumurra. bakka kan keessi kaaya. Galata ummata keenya abbootii keenya kan jalaa wanti kun hunduu akka hin banne jabaatanii tiksanii asiin nu gahanii fi ammas qabsoo keenya ilmaan Oromoo kanneen murannoo hanga maayyitiin falmuudhaaf kanaan duras murannoo qabaachaa turan kanarras murannoo san qabanii har'a hanga xiqqaa tokko mataa ol qabanne jechuu dandeenya. Diini milkeessaa gadaa diini aana soowaaree. Diini aana soowaaree jigee lafa badaaree jigee lafa badaaree jigee lafa badaaree. Diini Ahmadii bunaa diini abdataa gadaa diini addeessa gadaa. Diini daadhii fayyisaa diini tuujii raggaasaa diini hawaas jaarraa diini gammadaa jaarraa. Diini mul'isaa dirree diini mul'isaa dirree. Isin lubbuu hirtanii laal warra lubbuun hirree isin galaa jirtanii maal jettanii himturee warra lubbuu hin jirre warra lubbuun hin jirre warra lubbuun hin jirre warra